macaafa qulqulluurraa wangeela Yohaannis boqonnaa 4 lakkoofsa 46 ergaa jiru sana. Inni deebi'ee Qaanaa Galiilaa iddoo itti bishaan daadhii wayiniitti geeddare hin dhufe. Qifirnaahoomis namichi mootiidhaaf hojjetu tokko ture. Ilmi isaa duraa dhukkubsatee ture. Yesuus Yihuudaadhaa Galiilaa dhufuu isaa yommuu dhaga'es namichi gara isaa dhaqee Qifirnaahomitti gadi bu'ee akka inni ilma isaa isa du'atti dhiyaate fayyisuuf Yesuusin kadhate. Yesuus immoo silaa isin milikitaa fi dinqii yoo arguudhaa baattan hin amantan jedheen. Namichi mootiidhaaf hojjetu sunis yaa gooftaa kottuu mucaan koo utuu hin du'in gadi bu'i jedheen. Yesuus immoo dhaqi ilmi kee siif hin jiraataa ittiin jedhe. Namichis dubbicha Yesuus isatti dubbate amanee dhaqe. Ameen. Kadhanna ija keenya warra buufanne. Abbaa keenya gooftaa keenya Yesuus Kiristoos galanni siif haa ta'u. Hafuura kee sagalee kee dubbii kee ganama kana gara keenya dhufaa jiruuf si haa galatu. Mammoo yaa Waaqayyo gooftaa obboloonni sabni iddoo kana jiru hundinuu sagalee kee kan akka isaan dhaga'an ibsin kadhadha. Fedha keef jaalala kee haa ta'u. Hafuurri qulqulluun gidduu keenyatti haa mul'atu. Maqaa Abbaaf kan Ilmaa kan Hafuura qulqulluuttis Waaqayyo tokkoon. Ameen. Gooftaan isaa eebbisu. Dubbii sagalee Waaqayyoo keessaa kutaan guyyaa har'aa kutaa 3. Kutaan 3 walitti dhufee waan tokko dubbata. Innis mata duree amantii irra dhaabbachuu fi Kiristoositti ijaaramuu mata duree jiru irratti isinitti majachaadha. Amantii irra dhaabbachuu fi Kiristoositti ijaaramuu. Amantii irra dhaabbannaa Yesuusitti immoo ijaaramaa deemnaa jechuudha. Kutaan guyyaa har'aa yeroo walitti qabdan keessumaa Qolaasaayisii fi wangeelli kun wangeelli Yohaannis boqonnaa 4 lakkoofsa 46 hanga 54tti kan dubbatu isa kana. Waa'ee amantii dubbata. Addunyaa keessatti jechoota gurguddaa 3tu mul'ata. Jechoota gurguddaa 3 argitu. Kutaawwan kana yeroo qorattan inni jalqabaa amantii isa jedhudha. Amantiin ni jedhu immoo karaa lama ibsama. Amantiin fayyuu fi amananii fayyuu fi miraakilii yookaan immoo dinqii arganii amanuudha jechuudha. Amanuu fi amanuu fayyuu fi amanuu inni jedhu waan garaa garaati. Isa kamtu macaafa qulqulluu isa jedhu booda laalla. Dubbiin jalqabaa isa kana. Dubbii isa lammaffaa. Authority of Jesus. Haboo qabaachuu Yesuus Kiristoos dubbata. Waa'ee aboo Yesuus Kiristoos. Fakkeenyaaf Yesuus Kiristoos iddoo kanatti maal jedha? Dhaqi ilmi kee si fayyeera. Dhaqi ilmi kee hin jiraata jedhe Yesuus. Haboo isa jedhudha jechuudha. Sadaffaa science and belief. Waa'ee miraakilii yookaan dinqii fi waa'ee dinqii sana immoo akkamittiin akka fudhachuu fi beekuun irra jiruuti jechuudha. Dhumarratti outcome jira. Bu'aa amantii keessa jiru. Bu'aa haboo mucummaa Yesuus Kiristoos nuu kennuun arganne akkasuma immoo miraakilii dinqii gooftaan gidduu keenyatti hojjetu fayyina haa ta'u. Dhukkubfannee haa fayyinu haa jennu. Lammaffaa inni biraan immoo inni guddaan nuyi warra ormaa fi diina Waaqayyoo turre ijoollee Waaqayyoos kan hin ta'in garuu Yesuus Kiristoos kan cubbutti nu qulleesse dinqii fi miraakilii guddaan isa caalu hin jiru. Kanaaf kun bu'aa akkamii jireenya keenya keessatti hojjeta kan jedhu qaba. Sagalee kana yommuu walitti qabdan walumaa gala sagalee kana keessa warroota kiitaantu jira. Akka furtuutti kutaawwan kana keessatti kan dubbataman keessaa tokko tokkoon isinitti dubbadha. Tokkoffaa fayyinni laphee keenyarraa dhufuusaati. Fayyinni laphee keenyarraa dhiyaachuutu irra jira. Fayyinni kan iddoo biraatii dhufee bubbisee akka qilleensaatti nutti utuu hin ta'in fayyuun laphee keenyarraati kan dhufuu qaba. Kana egaa amantoota keenyaa kan beekuu qabnu kun. Fayyinni eessaa dhufaa? Fedha keenyarraa dhufaa. Fayyinni keessa keenyarraati kan dhufuu qaba. Gara gooftaa dhufuun dubbii Waaqayyoo dubbatamuun lapheetti simachuun nan fayya jedhanii amanuun fayyinni eessarraa kaa laphee keenyarraa dhufa jechuudha. Inni jalqabaa isa kana. Attamitti isa jiru kutaa kana keessatti namichi eegaa mana mootummaa yookaan immoo hojjetaa mana mootummaa aangaa guddaadha. Hojjetaa mana mootiitii ilma isaatu duraa dhukkubfata. Yommuu ilmi isaa duraa dhukkubfatu ofiisaaf Qifirnaahoomiin jiraata. Yesuus Kiristoos amma dura milikkita gurguddaa lama hojjeteera ture.
tokko hojjeteera ture. Innis bishaan daadhiitti jijjiire Qaanaa Galiilaatti. Galiilaa naannoo Galiilaa mandaroota garaagaraatu jira. Tokko Qaanaadha. Mandara Qaanaati. Lammaffaan immoo Qifirnaahom. Lamaanuu isaanii maayiloota 20 kan isaan irraa faffagaatan baay'ee dhiyoodha. Ta'us garuu mandarri Qifirnaahom kuni koortii yookaan immoo bittaa warra Heroodis jala waan jirtuu fi iddoo gosaan namni wal qoodudha. Lammaffaan immoo iddoo Yesuus Kiristoosiin qaamaan arguudhaaf hin barbaannedha. Qifirnaahomitti gaafa Yesuus dhaqu baay'ee ari'atu. Sababii kanaaf namichi jentaayilii yookaan ormi kun gaafa dhufu lagaa akka dhufe distaansii yookaan immoo lafa dheeraa irraa akka dhufe dubbata. Yommuu dhufu Yesuus Kiristoos iddoo biraadha wangeela lallabaa tureeti iddoo naannoo kaleessa yookaan guyyoota darban itti miraakilii hojjete bishaan daadhiitti jijjiireetti deebi'ee jedha. Namichi sun dhufe gara Yesuus Kiristoos. Gara Yesuus dhufee kadhannaa tokko kadhate. Ilmi koo dhukkubfatee jira du'uus ga'eera naaf fayyisii jedha. Ilmi koo dhukkubfatee du'uu ga'eera. Gireebilii wiil jedha afaan Ingiliffaasaa. Iil jedha. Gireebilii iil jechuun qarqara boollaa qarqara du'ee boolla lixuuf jedha jechuudha. Qilee isa jedhudha. Iil inni jedhu. Qilee lixuuf jedha afaan Ingiliffaasaa. Baay'ee namatti tola. Mucaan koo qilee lixuuf jedhaati na gargaarii jedhe dhufe. Du'ee boolla lixuuf jedha waan ta'eef. Gireef awwaalamuuf jedha bakka awwaalchaa deemuuf jedha mucaan koo jedhee Yesuus dubbata namichi. Yesuus Kiristoos akkasitti jedha namichaan. Go your son will live jedhee dubbata Yesuus. Waan guddaa miti waan gabaabaadha. Go your son is will and then life. Fedhii jiraachuu isa jiru qaba. Will live Boris hin jiraata jechuudha. Boris mucaan kee lubbuudhaan hin jiraataadha. Ameen. Ati maal godheedha afaan Oromoo isaarraa dhaqi jedhee. Dhaqi mucaan kee maal ta'a? Hin jiraata. Warreedha maqaa kun sagalee baaseera Yesuus. Ameen. Mina misin bira jirutti akkasitti waa'ee keef sagaleen baheeraa jedhatti maa. Yesuus Kiristoos waan biraan dubbanne. Haasaa biraan hin jiru. Namichi yommuu qorattanii warroonni barreessitoonni waan nama dubbatu. Namichi sun maaliif Yesuus Kiristoos na duukaa gadi jedhee kadhatee inni jedhu gaaffiidha. Garuu rakkina waan qabuuf namichi rakkoo qabaa mucaan isaa du'uuf jedha riiziniin isaa kan waan biraa miti. Na duukaa gadi yommuu jedhu garuu namichi sodaa akka qabu dubbata. Garuu cimini namichaa amantii qaba tureedha. Amantii qabaa garuu maal sodaataa orma waan ta'eef Yesuus Kiristoos ijji walitti dhufuu hin danda'u. Social barriers jira. Aadaa yookaan immoo namoota Yesuus Kiristoos bira jiran iddoo Yesuus jiruu fi iddoo isaan jiranii fi Qifirnaahomii hawaasa inni gidduu jiru gidduu barriers jira. Walitti hawaasa walitti hin darbine jira. Sirna hin cabne tokko jira. Kanaaf achi keessatti akka barbaadde mirga hin qabdu. Kanaaf Yesuus Kiristoos maaliif gara sana qaamaan dhaquu dhiisee inni jedhu tokko naannoon sun Yesuus Kiristoos yeroo sana taargetii ija keessa qabatanii taargetii keessa galee jira Yesuus Kiristoos. Kanaaf Yesuus Kiristoos naannoo sana dhaquurraa namichi iddii amantii qabaatee dubbii asumatti fidnaa ta'e jechaadha dubbiin. Yommuu isin amantii qabaattan dubbiin akkuma salphaatti dhuma. Yesuusis achi dhaquur qaamaan anis qabamee waan biraa ta'u namichi iddii amantii qabaatee dhaqeedha Yesuus namichaan. Ameen. Yoo amantii qabaattan jechi baay'ee hin barbaachisu ture. Yoo amantii qabaanne waan baay'ee hin barbaachisu. Guyyaa tokko mataa, guyyaa tokko miilaa, guyyaa tokko dugdaa, guyyaa tokko ikoonoomii, guyyaa tokko immoo ispirichuwaalii hin kadhanne ture. Hafuurri Gooftaa gaafa gara namaa dhufu keessa namaa hin guuta waan ta'eef. Namichi kun rakkoo akkasii jiraata. Asitti kan argitan. Waan sadii argitu dinatti. Space, time, authority. Inni biraan power, distance. Wantoota garaa garaa jira. Jesus Christ healed him to the distance. Jala afaan Ingiliffaa namichi Gooftaa Yesuus namicha isatti fayyise fagootti isa jedhudha. Ameen. Ganama kana fagootti fayyinni isin himata. Ameen. Namichi fagootti fayyee jala. Amantiin fagootti hojjeta. Amantiin daangaa garasi. Amantiin sirna garasi. Amantiin haalota garasi. Amantiin safaraaf waan nuyi safarru oli. Yeroo tokko waan nyaannuun waan uffannuun iddoo jiraannuun hawaasa kee jiraannuun baay'ina namootaaf xiqqoodhaan place inni jedhu immoo iddoo rakkisaa jira namichi suni ofiisaaf mandara rakkisaa keessa waan jiruuf place sunis hin danqine Yesuus Kiristoos fayyina sana danquu hin dandeenye. Time
inni jedhu immoo Yesuus Kiristoos waan hundumaaf yeroo qabaadha. Sa'aatii Yesuus dubbate sa'aatii meeqaffaa? 7th time. Sa'aatii torbaffaatti dubbate Yesuus Kiristoos. Mandara sana keessatti milikkita taayimii waaqa bilaanii ta'uusaa qaanaattis gaafa bishaan daadhiitti jijjiiru maal jedhe Yesuus? Yeroon kun geenye yeroon qaba jedheen. Yeroo itti dhukkufataa fayyisus, yeroo itti dinqii hojjetus, yeroo itti seenaa namaa kaasuus qaba Waaqayyo. Nu garuu kadhannaa keenya hin dhiisin. Hojii keessan hin dhiisinaa. Lallaba hin dhiisinaa. Waaqeffannaa hin dhiisinaa. Utuma waraansa qabdanii hojjedhaa. Mana Waaqayyoo keessa qullaanii yeroo qabaatanii fayyanii qofa miti kan hojjetan. Utuma waraansa baatanii, utuma nama dhukkubuu, utuma aadanii hojjetu. Guyyaa tokko Gooftaan dhufee battalumatti fayyina guutuu namaa laata. Ameen. Fayyinni akkasii jechuudha. Bakka kanatti isa kana mul'ata kan. Waan ispeesinis yeroon iddoon yeroon isa rakkimu. Royal official jedha nama baay'ee guddaa fi keessa seenuu hin dandeessu yoo sagaleen ta'e malee. Mootota wajjin wal bira jira. Ilmi ilma mootiiti. Ilmi isaa abbaan mootiidhaaf hojjeta. Ilma hojjetaa mootiiti dhukkufate. Kanaaf Yesuus Kiristoos warra kana gidduu mandara isaanii lixee jechuun isa dhumaa ta'e jechuudha. Isa dhumaati. Garuu sagaleen humna qaba. Ameen. Mereka keessa ol fuudhaa waan tokko jedha amantiidhaan. Waan ati dhaquuf sodaatte siin iyyamne iddoon siin iyyamne garuu furmaata barbaaddu irratti ganama kana furmaanni haa ta'u. Ameen. Sagaleen isa kana jedha. Iddoon siin lixuun hin danda'amne Yesuus sagalee masaa hirkitti. Haa ta'u jedhee dubbate Gooftaan. Haleluuyaa. Yoo saddana teessanii hidhuu dandeessu jechuudha. Yemmuu dubbisu kun ergaan kun maaliif wal qabata? Phexros Yesuus Kiristoos hidhuu hiikuu dandeessa jedhee kana leeluu kennee jira. Nuufillee kennee jira Gooftaan. Sagalichi kana nutti hima obboloota ko. Dhumarratti inni jalqabaa maal barbaada inni gaa fayyinni tokko maal barbaada? Laphee keenya barbaada. Amananii dhufuu nam fayyaa. Waldaan sanbata guddaa dilbata har'a ganama gaafanna ko yemmuu obboloonni koo faarfatan yemmuu faarfannaa keessa nam fayyaa. Yemmuu lallabaa nam fayyaa. Yemmuu naa kadhatamu nam fayyaa. Akka obboleettiin keenya ameen jedhee fudhadhee jettu. Ani akkasuma tajaajilli Gooftaa hojjechuun kun kadhannaan kun fuula Gooftaatti deddeebi'u akka volkaanoo ribaa ta'ee isinitti hin ture guyyaa tokko. Uma kadhattaa waan jiru inuma kadhattaa maal ta'eef jedha guyyaa tokko garuu hunduma. Gaafa iddoo beektu volkaanoon beektamini gaafa iddoo beektan himatee iddoo guyyaa tokko saat goonaan iddoo tokko buusa. Haleluuyaa. Ati garuu addaan hin kukkutinaa. Connection addaan hin kukkutinaa. Waaqayyo hojjechuu addaan hin kukkutinaa. Tajaajilu addaan hin kukkutinaa. Waldaa dhufuu addaan hin kukkutinaa. Kadhannaa addaan hin kukkutinaa. Haleluuyaa. Ameen. Gammus waan isin walirra kaa'aa deemtan sun warri nuti biyya lafaa qusannaa jedhaniyyuu yoo walirra keessa baay'achaa deema waliin keessan jedhanii itti himu yeroo hundumaa. Waan tokko isinitti hima. Dubbiin hafuuraa kana caalaa bu'aa qaba yoo walirra keessan. Ameen. Kadhannaan ganama kanaaf addana dhufuun kee ganama kana bu'aa siif haa godhatu. Ameen. Outcome inni jedhu isa kana gaa. Bu'aa inni jedhu. Hin tajaajillee maal buufanne? Waldaa dhufnee maal buufanne? Bakka kana dhufnee maal inni bu'aan keenya? Kana lakkaa'uu danda'u qabdu. Waan isinii miliyoonota baay'eedhaan hojjechuu hin dandeenye ganama kana akka argachaa jirruun beekaa. Sababiin isaa mootii waaqaaf lafaa isa ta'e Yesuus jinaasaa jirra. Uumaa isa ta'e jirra Yesuus wajjin ameen. Tokkoffaan isa kana. Laphee keenya yommuu isin kadhatamu amanuu qabdu. Yommuu sagalee raajii isin dubbatamu amanuu qabdu. Caalaalumatti yommuu wangeelli lallabamu wangeelli sillixuu qaba. Sillixuu qaba wangeelli. Haleluuyaa. Wangeelli kun gurra keessa nalixa. Ameen. Waan biraatu hin ta'in. Gaafa sagalee Waaqayyoo keessan seenu dhageettii keessan gaafa dabaltan obboloota ajaa'ibaati. Namni gaafa iddoo garaagaraa gaafa wacaa gaafa waa wayii tokko jiru gaafa seermoonii wayii jiru yaa nama akkas uffatu yaa nama akkas filatu yaa nama akkas wacu qophii darba. Sangaa kadhanii ayyaaneffachuu caala sanbata guddaan ganamni anaaf. Sanbata guddaan ganam sangaa kadhanii ayyaaneffachuu caala. Dhuftee ma waaqeffattee sagantaa ma normaal ta'e tokko miti sagantaan humna Waaqayyootu gidduu jira waan ta'eef. Ganama kana fayyinni isinii godha. Ameen. Dhaggeeffata jabaa yommuu taatan battalumatti fayyidu. Tuma raftanii isin fayyisa. Amantii barbaachisa. Amantii sagalee Waaqayyoo egaa eessarraa dhufuu qaba? Addana keessaa dhufuu qaba. Laphee keessaa dhufuu qaba. Amantiidhaan dhufuu qabdu. Dubartatti shaashara fayyaa Yesuus Kiristoos yoon tuqe maaliin godha? Naan fayya jettee manaa baatedha shaashara. Wangeela Maatewos irratti. Shaashara uffata lakkoofsa 21 irratti. Shaashara Yesuus Kiristoos yoon tuqe naan fayya jettee jedha.
Fayyadamuun fayyina dhufte. Tuuti baay'ee nutu Yesuus Kiristoosiin dhiibanii. Utuu isaan dhiibanii isheen garuu suuta jettee uffata Yesuus Kiristoos tuuttee jedha. Kutaa kana barannee turre maaliif akka isheen akka jiru shaashara maaliif akka isheen tuuttee akkamittiin akka maaliif akka booddeedhaan dhuftee seerri akka ishee dhoowwu mirga kan qabne walgahii lixuu kan dandeenye cubbuu isheef immoo Yesuusin addaan itti dhufuu hin dandeessu. Yesuusitti miti Yihuudiitti dhufuu hin dandeessu dubartiin sun addaan. Seeratu ishee dhoowwa. Xumuuf tura waan ta'eef. Kanaaf shaashara isaan tuqaa jettee baate mana. Sanbata guddaa gaafa naqu nan fayya jettanii yoo dhuftan dhugaan isinitti machuma teessanii fayyitu. Distance. Irree Waaqayyoo yoo amantan akkas jechuudha. Lammaffaan isinitti dubbadha. Lammaffaa fayyinni amantii barbaada. The test of faith. Amantii mi'eeffachuu qabdu ni jalqaba. Namoonni baay'een fayyina barbaadu malee amantii qaban. Fayyina barbaaduudhaaf garuu ni jalqaba amanuu danda'u qabna. Sagalee mata duree keenya irratti amantiirra dhaabbachuu fi Kiristoositti ijaaramuun ni jedhu sagan. Amantiidhaan fayyina malee miraakilii arginee amanna miti. Jara kana garuu Yesuus Kiristoos waan tokkoon qeeqe. Isin milikkita yoo argitan malee hin amantan. Rakkoon keessan kana Yesuus. Har'asii miraakilii arganii kan amanan jiru. Mitiyo. Miraakiliin gaarii, namni fayyuun gaarii, dhukkufataan fayyuun gaarii, seexanoonni ba'uun gaarii. Egaa buloo tokko. Jarri kun maalirraa amanan jechuudha? Fayyuurraa amanan jechuudha. Waan isheen fayyideef amananii gara Yesuus Kiristoos dhufan. Macaafa qulqulluu inni sirriin garuu sagamee inni sirriin hin amannaa hin fayyidu. Rakkina keessa dhaabannee yoo gooftaan nu fayyisee nan amanaadhaan hin danda'amu. Hin danda'amu akkasitti. Amantiin akkasumatti. Amantiin sirriin hin amannaa fayyines fayyuu baannus Yesuus sirriidha jechuudha. Warra namanneef garuu milikinni barbaachisaadha fayyu. Warra namanneef fayyinni barbaachisaadha. Milikinni yoo isaan dhukkufatanii kadhattee fi fayyuu qabu jechuudha. Akka macaafa kanaatti. Yesuus Kiristoos isa kana dubbate. Isa dhumaan isinitti himu. Sadaffaa farfaffaa. Humna sagalee Waaqayyoo argitu addana keessatti. The authority of the word. Humna sagalee Waaqayyoo. Ameen. Humna Kiristoos amani jedhaatti mana. Nama si bira jiru qabaa harkasaa. Qabii harkasaa. Humna Yesuusitti amani jedhaatti mana. Humna fayyisuu Yesuusitti amani jedhaatti mana. Addanatti gaa humna sagalee Kiristoos keessaa ba'ee isa jedhu jedhu. The power of the word jedha afaan Ingiliffaadhaan. The power of the word. Hin jiraata ilmi kee kan jedhudha sagalee. Amen. Jiraataatis. Hin duutu amen. Hin duunu amen. Namoonni baay'een hin xinnaattu, hin baddu, hin diigamtu, hin jiraata yoo nu jedhaniyyuu ija isaanii arguuf jiru. Akka nuyi taanu arguuf jiru isaanii. Amen. Yesuus ijjiin badiisin jiru. Yesuus Waaqa yeroo irratti iddoo irratti haalota irratti hojjechuu danda'udha Yesuus Kiristoos. Waanni keenya Waaqa akkasii tokkoloota kun. Iddoo kanatti humna sagalee Waaqayyootu jira. Humna afaan Yesuus Kiristoos keessaa ba'e. Humna afaan Yesuus Kiristoos keessaa ba'e. Recovered at the exactly moment jedha. At that time. At that moment. Yeroo Yesuus dubbate jarri fiiganii dhufan. Good news. Sagalee haaraa misraachoo qabnanii fiigaa dhufan gara namichaa. Dhaqii jennaan namichi ofirra deebi'e. Jarri sagalee misraachoo baatanii fiigaa Yesuusitti dhufan. Ilmi kee fayyeera jedhanii itti himan. Atis fagoo irraa dhiyoo irraa raakaasii yeroo asii gadi baatu sagalee misraachoo dhagayyu. Kan nama biraa dhaga'uuf hin dhufne ani. Kan nama biraa kan namicha kanaa duwwaan lallabu'ani. Anattis kan misraachoo himan maqaa Yesuusin lafa jiran yaa ka'ani. Nuufis sagalee misraachoon barbaachisaa. Karaatu sii banamee, eebbatu sii dhufee, balbala qabdaa akka jiranitti. Ameen. Namicha kanatti kan itti himan. Namichi hin gammade. Yoom jedhee gaafate. Ilmi koo anna gubaa yoom irraa dhaabbate jedhanii itti himnaa sa'aatii meeqatti jedhanii kaleessa sa'aatii torbaffaatti jedhanii itti himan. Eddii kaleessaa manatti hin galin jiraadha waddaa si namichi. Dhaqi Yesuus Kiristoos jennaan hagamma lafi fagoo akka ta'e argitanii. Yesuus Kiristoos garuu dursee ga'eera. Lafi kee fagoo yoo ta'e iyyuu daftee miilaa dhaquu yoo dadhabde iyyuu Yesuus dursee ga'eera. Atiif eebbi kee miilana walitti baatu. Inni misraachoo sitti mus karaatti sitti dhufa miilan. Namichi kun kan natti tolu baay'ee yoom jedhee gaafate immoo yoomii kaasee danne gubaan qabeen sa'aatii sana qabateeranni argitanii taa sa'aatii amantii qaba namichi sa'aatii torbaffaadha yeroo inni ilaalu Yesuus Kiristoos dhaqee ilmi kee hin jiraata jennaan sa'aatii torba inni qabate.
Sa'aatii meeqatti kan dhugubaan irraa dhaabate jennaan sa'aatii torbatti jedhan. Battaluma sanatti sa'aatiitti Yesuus dubbate ta'uu amane beekee. Sa'aatii kana irratti milikinni haaraan haa ta'u. Waan keenya waaqa miraakiliiti waan biraa dhiisaa jira. Attamitti maatu ta'an jedhina. Sa'aatii isaa qabanneerra sa'aatii kana irratti eebbi haaraan nu argatu. Hindi raawwata Yesuus Kiristoos. Namichi amanee deemu. Namichi mucaan kana gubaarraa fayyi. Qileeni nuuri dhabu. Boodali nuuri dhabu. Owwaalamuu ni dhabu. Gara gireefi yookaan immoo waalchaatti adeemuu ni dhabu. Injiraate namichi. Yesuus injiraate naannuma jiraata. Konkolaanis diigamanis maal godhanis maqaa waamanis waan meeqa xibaaranis hin buqqifnanis hin danda'an. Humni kee hin caala. Innis wajjin jiru hin caala. Jabeessaa qabaatii humna laafii jiraatti maa. Yesuus Kiristoos jira. Wajjin jira jiraatti maa. Amani jiraatti maa. Dhumarratti waan jabaan tokko confirmation kan jedhu jira. That confirmation. Obboleettiin keenya fayyadee dhugaa baati. Namoonni baay'een dhugaa ba'u. Namoonni baay'eenis kan dhugaa ba'an baay'eetu jira. Anis nan fayyade dhugaan ba'a. Namni fayyade confirmation ni jedhu namichi maal ta'edha dhugaa ba'ee jedha. Namoonni naannoo sana jiran hundinuu maal ta'an hin fayyade. Hin amanan Yesuusitti dubbata. Ganama kana Waaqayyo amantii nuuf haa laatu. Wanti mul'atu wajjin jiraatu. Ameen. Jesus is not limited. Not limited. Ariirsi isa deemu. Limited miti Yesuus Kiristoos. Ati garuu limited. Amantiin garuu unlimited. Amen. Visibly dha. Amantiin immoo kan inni hojjetu. Waan qabatamaa uuma amantiin. Isa booda confirmation jechuun waan qabatamaa jechuudha. Confirmed. Waan mirkanaa'e. Waan mallattoo qabu. Waan dhugaa ta'e. Fayyina koof arragaa biraa namni nama barbaachisu. I'm right. Himachuudhaaf, dubbachuuf, namatti himuuf gaadha. Fayyina koo namatti dhugaa ba'uuf an gaadha. Waaqayyo ga'eessa si haa godhu. Ga'eeyyii ta'uu qabna. Sagaleen isa kana dubbata. Confirmation inni jedhu dhugaa ba'u testimony duwwaa utuu hin ta'in jireenya isaa qabaachuu, Yesuus Kiristoos duukaa bu'uu, isatti ijaaramaa deemuu, dubbiidhaan isatti ijaaramuu, beekumsaan isatti ijaaramuu, arraba ofii eeggachuun isatti ijaaramuu, rakkinni dhukkubii lolli yoo jiraate obsaan isatti ijaaramuu danda'u qabdu. Utuu gooftaa Yesuus Kiristoos wajjin adeemtanii, utuu ilma Waaqayyoo wajjin adeemtanii, qorumsi hin jiru jettanii hin yaadina. Annama Waaqayyootiin hin qoramu jettanii naan fail sagalee Waaqayyoo contradict wal godha wal morma. Hin qoramtu achi keessatti garuu humna isinii kenna Waaqayyo. Hin qoramtu balbala ittiin baatan immoo isinii laata Waaqayyo. Hin kufattu isin fayyisa Waaqayyo. Hin dhabduu qabeenya isinii kenna Waaqayyo. Hin dadhabduu guyyaa tokko immoo humnaan isinii dha Waaqayyo. Nama hidhate ta'uun gaariidha. Haleluuyaa. Waan dhumaa tokko dubbadhennaa. Akka jedhu iddoo kanarratti Yesuus Kiristoos namoota sanatti mul'atee jedha. Fayyinni kuni encouragement for others. Namoota biraa jajjabeessuuf iyyuu gaarii ture kan jedhu of keessaa qaba. Tuqawwan sadii. Ishee kana yoo dandeessan barreessanii dhaabna. Kun akka jedha tokkoffaarratti. Humni sagalee Waaqayyoo wantoota gurguddaa sadii qofaan isarratti barreesse. Humni sagalee Waaqayyoo. The power of Jesus. Humni Kiristoos Yesuus maal godhee macaafa qulqulluu kana keessatti isa jedhu lakkoofnee fixuu hin dandeenyu. Garuu humna sagalee sanaatti amanuudhaaf, dubbii sanatti amanuudhaaf, dubbichi kan inni godhu irra hin darbamu yeroo hundumaa itti jiraatama. Irra hin darbamu, irra hin utaalamu sagalichi. Seera lakkoofsa boqonnaa 24 lakkoofsa 13. Lammaffaa fayyaatti nama jiraachisa. Maaloon sagalichi. Humnichi fayyaatti nama jiraachisa. Hafuura fayyaa nama jiraachisa. Yeroo hundumaa foon fayyaarratti utuu hin ta'in hafuura fayyaarratti xiyyeeffata. Tole amantoota. Hafuurri keessan fayyaa taanaan yeroo hundumaa perfect. Foonni keessan biyyoo irraa dhufee lolama. Dadhabuus danda'a. Nama Waaqayyoo ta'anii Waaqayyoon waaqeffachuuf waldaa dhufuun fayyina foonii irratti xiyyeeffatu. Fayyina hafuuraa bakka bu'a. Fayyina hafuuraa irratti xiyyeeffachuu qabdu. Hafuurri keessan fayyaa taanaan yeroo hundumaa fayyaadha isin. Ameen. Phaawulos waraansa qaba isin jira Phaawulos. Jira waraansa qaba. Ximotewoosin yeroo itti ka'u garaatu ciniina. Jira iyya Ximotewos. Ciniinnaa gara hamaa qaba.
painful. Ciniina garaa qabate miti. Garuu kan nama baay'ee fayyisa. Waraansa tu jira Phaawulos keessa. Waraansa kana na keessaa fuudhee dheesii meeqa si kadhadheera miti jedhee kadhate Waaqayyo. Jennaan maalitti hin jira? Ayyaanni koo si gaa humni koo dadhabaa keessaa mul'ata. Hojii itti fufi jedhee Waaqayyo. Ameen. Otuma waraanamanii utuma waraansi jiru hojii hojjetta malee. Suufii duwwaatti himnee naani maa isaa jireenya akkas ta'a. Suufii duwwaa miti wangeelli. Karaabaati duwwaa miti wangeelli obbolo tokko. Waraansas qaba. Madaas qaba. Waan itti jennu qabnaa dhuunfaattu. Ati garuu isa utuun ta'e Yesuus irratti xiyyeeffadhu. Fayyinni kee garuu yeroo hundumaa isuma sana. Ameen. Akka jechuun immoo nuyi warra waan baamee qaba biyya lafaa baatanii adeeman jechuus miti. Garuu bibilikaal beesdii dhabu. Teoloojii sirrii dhabu. Nam barsiisa dogoggoraatu jira waan ta'eef. Yoo fayyaa taate malee, yoo qabaatte malee, yoo konkolaataa isa warroota jajjaboo kana oofte malee kan jedhantu jiru. Waggaa har'aati. Waggaa biyya sadii. Konfereensii Finfinnee dhannee achitti gurbaa tokko hin tajaajile. Gurbaa sana afurri gooftaa gaafa gara koo itti meetan deeme. Isaan maddi yoo kana barumsaaf dhaqee naa bilbila. Barumsa dhuftee dhufeensi fuudha. Lafi bagoodha waan ta'eef yaaddeera. Jedhee kolfee konkolaataa kun dhufeensi fuudhaa naan jedhe. Tole kottu sammoo tole hin jedhe booda. Gaafa fidee dhaabbatu warroota leedes warroota amma warroota tokkoffaa jedhan ammaati. Eddasumaan baradhee eddasumaan fidee jedhe oofus eddasiin baree eddasumaan fidee jedhe. Ugama biyyattii iddoo nan bitee hojjetaa jabaadhanis nama rafuuti sagalee amanuu danda'u qabda waan kana caallu jedhee dubbadhu waan kana caallu madee naasa ganamni kun ganama waan haaraan itti nuuf ta'u ameen ganamatti waan haaraan nuuf ani garuu ani sagalicha nana mani gaafas jedhaan gaafas nana mani beeka waan ta'eef afurii waaqayyo kontaakti wal godhaan beekan abbaa barbaada deeqeen boo afurii waaqayyo beeka beeka amma isheenii ergaa waaqayyo kan itti dubbate namni akkasii qottu yommuu jedhan fiidee dhufte dadha dhugabaadii akka galaanaatti jiru mana kana keessa gara hundi keessan booksii keettanii boorsaa kee kakkaatanii deddeebitu ooluu baasaa achitti irraa kaasaa gurbaan kun hin amanee hin amanee hin fudhate ameen Haleluya. Haleluya. Gurbaan baay'ee jaalladhu tokko jira. Eddiin isa baay'ee. Sagantaa asitti biqiltuu waggaa sadii dura biqiltuu tajaajilu ni ta'a. Suufii uffatee akkasumatti ta'a. Tarii dhiyoo kan immoo dargee jiraachuus dandeessan beeknu. Suufii uffatee ta'a normal. Afurri waaqayyo garuu dhibee qabaatii waami jennaan dhibee qabaa jennaan yommuu dhufeen irraa raawwatu harka kee ol kaasii jedhee dha gooftaan. Gaafa harkee mirgaa ol kaasee dha kun hin warqii qo'e. Maaliif ennaan dee'u hin kawwee akkasumatti ta'a. Kaasii jennaan kaasa. Hin fayyadu. Waggaa meeqan kanaan dhibamee mana boqorichaa meeqa dhaqee. Guyyaa muraasa booda fiigee dhufeddan. Waggaa tokko dura. Fiigee dhufe wangeedhaami nan fayyaman. Maadii gaafas finne maali jigee deebiidhaa jedhanii. Gaafas finne osa yoomina yaadachiifta amma. Gooftaan caalama sagalee waaqayyoo bishaan miti sagalee waaqayyoo. Bishaan arginanii boomoo ergatee nama bishaan ilma dhangalaa. Sagalee waaqayyoo akkas miti beektu. Sagalee waaqayyoo intentionally itti yaadee purposely waan godha furu waaqayyoo. Ameen. Ganama kana si yaada qabu afurichi. Ameen. Dubbii waaqayyoo boo'oo barbaadee kan keessa dhangala'u miti. Dhufa qabboodee irra bu'a. Ameen. Haleluya. Ganamni kun ganama hiikamtaa haa ta'u. Ameen. Ganama amantii haa ta'u. Ameen. Sagalee waaqayyoo akka dambalii galaanaati. Ameen. Dambalii. Gaafa dambaliu waan haaraa godha. Ameen. Gammachuu namaa laata. Ameen. Iddoo kanatti humni sagalee waaqayyoo maal godha? Jiraachisa. Nagaa namaa kenna. Humna namaa kenna. Efesoon boqonnaa 6 lakkoofsa 17 irratti humnichi nama hidhadhu billaadha sagalichi. Billaadha jedhame afurri waaqayyoo. Billaadha jedhame sagaleen sun. Afura qulqulluu biraa wangeela humna akka billaatti fudhadhaa. Eessa sagalee waaqayyoo akka maalitti akka billaatti eessaa fudhadhaa? Afura qulqulluu biraa. Kanuma isinii kadhadhee naabamee boloo tokko harka keessa mirgaa ol naafuudhaa si'a tokko. Sagalee waaqayyoo Efesoon boqonnaa 6 lakkoofsa 17 isinitti maali? Sagalee waaqayyoo akka billaatti
afura qulqullu bira fudhadha. Ameen haleluuyaa. Kan abadha sagalee kana duuka sagalee waaqayyo akka billaatti fudhadha. Ittiin loluuf, ittiin cabsuuf, ittiin buqqisuuf, ittiin